Lammaa Magarsaa nama siyaasaa keessumaa waggoota 6 dura Itoophiyaa keessatti mormiin uummataa yeroo cimetti gurra guddaa horatanidha. Bulchiinsaa fi nageenya afyaa'ee dura taa'aa dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo, Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa akkasumas Ministeera Ittisaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Ministeera Muummee Abiyyi gara aangootti wayita dhufan kanneen qooda olaanaa baatan akka ta'an amanama. Haa ta'u malee hundeeffama paartii badhaadhinaa fi kaan irratti mormii ibsuudhaan adeemsa bulchaa Itoophiyaa qeeqanii turan. Eegasii biyyaa baanne amma eessa jiru? Maaliif callisan? BBC'n maddeen lamarraa waan itti jiran odeeffateera. Sagalee namoota kanaa fayyadamuu waan hin dandeenyeef waan odeeffanne ammayyuu itti aanaa istuudiyootti argamuudhaan nutti himuudhaaf jedha. Mee ammayyuu obbo Lammaan maalitti jiru? Ulfaadhu hirphaa dhaggeeffattoonni keenya yeroo garaa garaa nu gaafatanii turan waa'ee obbo Lammaa dhimma isaanii namoota garaa garaa irraa iyyaafataatu turre keessumaa aangaa biyyattii olaanaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu akkasumas miseensa tiim Lammaa yookiin immoo gartuu Lammaa jedhamu keessaa warra adda dureen hirmaatan keessaa nama tokko akkasumas immoo nama hiriyaa isaanii ta'an kan nuti dubbifne. Egaa obbo Lammaan erga ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa kaafamanii booda mana keessa turan. Akka maddeen BBC'n dubbise jedhanitti akka manaan baane taasifamanii turanii maddi kun akka jedhanitti ji'oota 6 oliif akka namaan waliin agarre akkasumas immoo akka manaan baane manni isaaniis eegumsa cimaa qaba ture jedhanii eegasii booda garuu tattaaffii isaanii fi namoota tokko tokkoon dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa yookiin immoo kan WFP jedhamuu fi dhaabbata UN'dha achitti hojjetaa jiru biyya Xaaliyaanii keessa jechuudha. Gama kaaniin immoo ministeera muummee Abiyyiis immoo akka isaan achi seenan tumsan kan jedhanis immoo jiru maddeen garaa garaa. Egaa addatti obbo Lammaan dubbifne garuu maddeen garaa garaa kana jedhanii egaa waggoota muraasa darban achuma Xaaliyaaniitti hojii isaanii kana hojjetaati jiru jechuudha. Maatiin isaanii immoo Ameerikaa jiru. Mindaachiin argataniin akka maatii isaanii tumsaa jiranidha. Maddeen kun kan himan. Maaliif callisan? Gaafii bareedaa hirphaa akka hiriyaan isaanii jedhanitti obbo Lammaan kan isaan callisaniif sababa qabu jedhan. Erga biyyaa baanii booda Itoophiyaa keessatti wanta baay'eetu ta'e akka isaan dubbatan ejjennoon isaanii ilaalchi siyaasaa isaanii kanneen dhaga'uu barbaadan gaafii kana gaafataa turanii garuu ammatti illee baanii hin dubbanne maddii dubbisni akka jedhanitti gaafa isaan rakkatan gaafa hidhamanii sagaleen isaanii badu inni hidhamanii jedhan akka manaan baane jedhan sanadha. Uummanni kun eessa jirta jedheen gaafanne aangawoonni dura waliinis turanis eessa jirta jedhanii hin jenneeni isa kanatti muufii qabu jedhanii kan isaan BBC'tti dubbatanii aanatu siyaasa kana jala dhaabate yoo ta'ee fi aanatu dogoggore yoo ta'e mee yaa hojjetan yoon callisee wayya kan jedhuun callisuu filatanii dubbadhee rakkoo uumuu hin barbaadu jechuun dubbachuu isaaniiti kan isaan BBC'tti himanii erga biyyaa baanii boodas ministeera muummee Abiy Ahmed waliinis akka waliin qunnamneedha maddi kun kan himanii ji'a tokko dura garuu namoota siyaasaa kan akka Jawaar Mohaammed Faayiroo BBC'n dubbise akka obbo Lammaa wajjin wal quba qaban BBC'tti himanii turan. Waldhabbiin gidduu isaanii jiru maali? Waan bubbulee adeemaa as beedha jedhu maddeen BBC'n dubbise garuu ifatti kan mul'ate ministeera muummee Abiy Ahmed dhaaba adda wayii baqsuudhaan dhaaba haaraa yeroo hundeessuuf sosoon akkasumas immoo ilaalcha ida'amuu yeroo isaan ifa godhanittidha. Wanti kun wanta dursa kennamuuf hin qabu suutee qaqqaba waan jedhu bahanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii turanii egasii boodas immoo walgeewwan garaa garaa irrattis ejjennoo kana fakkaatu dhageessisaa turuutu dhaga'ame. Isaan alatti immoo dhimma obbo Lammaan dhimma Oromoo kana ifattidha dubbatu booda immoo gara federaalaa dhufanis akka isaan tumsan ministeera muummee Abiy Ahmed ofitti waamuu isaaniiti kan maddeen kun himanii garuu adeemsa keessa qoodi isaanii dhagaamtummaan isaanii naannoo Oromiyaa keessaa qabanis ta'e paarticha keessa qaban laafaa deeme boodarraa dhibdeen kun bal'ate. Jaarsummaan gidduu seenanii namoonni akka kana furan kanneen godhan turaniiru miidiyaadhaanis gabaafamee ture kana dura garuu waan ija godhatee miti jedhuga maddeen kun. Tarii dhaggeeffattoonni keenya waa'ee obbo Lammaa har'amaa kaasanii jechuu danda'an. Waa'ee obbo Lammaa har'a maaliif kaafne? Tokko inni ijoon kana dura dhaggeeffattoonni keenya nu gaafataa turanii eessa jiru nu iyyaafadha waan jechaa turanii fi inni ijoo biraa garuu booda kana gabaasaaleen mootummaan Itoophiyaa obbo Lammaa qunnamuuf yaalaa jira akka isaan biyyatti deebi'an gochuuf soso'aa jira yookiin immoo hidhuufis ta'uu danda'a warra jedhan turaniiru gabaasonni akkasii dhaga'amaa turaniiru akka hiriyaa sanarraa dhaggeeffannetti garee lamatu Itoophiyaadhaa gara Xaaliyaanitti ergamee jedhu gareen tokko garee qaamolee nageenyaati achi deemanii argachuuf yaalanii ture garuu argachuu hin dandeenye jedhanii gareen lammaffaas akkasuma Xaaliyaanitti ergamee ture ammas obbo Lammaa argachuu hin dandeenye gareen kun ofirra deebi'uu isaati kan BBC'tti himanii egaa dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa ejjennoo jiru
yookiin immoo yaada jiru hubachuudhaaf yaallee turre hin milkoofne fuula duratti yoo aangawooti mootummaa dhimma kanarratti dubbachuu barbaadan balballi keenya banaadha. Garuu odeeffannoon dhimma obbo Lammaa qopheessine bal'aadha. Weebsaayitii keenya bbc.afaan-oromoo.com akkasumas immoo fuula feesbuukii keenya chaanaalii waatsaappii haaraa bannee keessaas argachuu danda'u dhaggeeffattoonni keenya. Ammayyuu taanaa waan odeeffatte dhaggeeffattoota keenyatti mukeetiif galatoomi. Ulfaadhu hirphaa. Balaan konkolaataa daa'imman 4 fi konkolaachisaa dabalatee lubbuu namoota 28 galaafate 40 ol miidhaa cimaaf saaxilaman. Balaan kun godina Wallagga Ba'aa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Gonka Ijaa jedhamutti dhaqqabu poolisiin BBC'tti himeera. Ajajaan poolisii aanaa Gudayyaa Biilaa Koomaandar Zariyuun Maannaayyee konkolaataan kun magaalaa Shaamburraa imaltoota 65 fe'ee gara Baakkoo adeemaa akka ture dubbatan. Ajajaan poolisii kun balaa kana suukanneessaadha jechuun ibsan. Lakkoobsi namoota du'anii dabaluu akka danda'ullee dubbatan. Miseensi poolisii konkolaaticha keessa turee fi utaalee lubbuudhaan oole konkolaachisaan fireeniin na didee jechuu akka dhaga'e dubbachuudha himan. Waggaa 2 dura balaan wal fakkaataa mudate lubbuu namoota 20 olii galaafachuun gabaafamee ture. Ammayyuu taanaatu dubbise. Fireenii didee laga dheeraa mucucaatee booddee irraan gadee mucucaatee laga Jimaa kan jedhamu keessa seene tilmaamaan meetira 5 ta'uudha wantichi kan inni keessa seene. Karaan asfaaltiidhaami? Asfaaltiidha. Kanaaf karaarraa maqeetti boolla keessa bu'ee? Mucucaatee laguma seene bakka qabuu hin dandeenye shufeeriin dhaabbachuu fi didee. Tole. Fireen sharaa maal kana harcaasaa dhufe beekta fireenii qabuu fi didee. Konkolaataan kun yeroo garagalee laga seenutti namoonni keessa jiran bahuudhaafis mijataa waan hin taaneef konkolaataan kun si'a 3 garagalee laga seenee yeroo garagalee jedhutti namoonni 28 battaluma sana du'anii miidhaa cimaan namoota 45 irra gahee buufata yaalaa magaalaa Jaree fi hospitaala Baakkootti yaalamaa jiru. Balaan du'aa kun dabaluu danda'a maaliif konkolaataan sun haalli inni itti kufee haala miira nama tuqu waan ta'eef sana namoota warra reeffi jaraa warra achumatti battalumatti du'an nama 16 fi gara magaalaa Shaambuutti feesifnee maatiin jaraa gara sana waan ta'aniif kaan immoo hospitaala Baakkoo erga ga'anii booda du'anii. Balaa kana kan hammeessu ijoolleen daa'imni 4 du'aniiru. Tokko immoo balaa salphaan irra gahee afeeraa konkolaattonni deddeebisa uummataa ta'an dulloomoon kun ganama otoo buufataan bahin tamananii ilaalamanii utuu ba'anii baqqa'anii akka dhala namaa tokkotti miira koo kan tuqe namni nan gala'ee yaade iddoo dhaqu sanarraa yeroo hafu maatii nama baay'ee ana mataa kootu bilbilaan abaluun keessanni abaluu beektuu yeroo hin jedhu eeyyee du'eera kun abaluun balaa konkolaataatiin akkasitti du'e waan ta'eef yeroo hin jedhu namoonni hin gaggabu waan ta'eef miira sana dhaggeeffachuun immoo si dhukkuba. Tole balaan kun sa'aatii meeqatti dhaqqabe? Ganama sa'aatii 3 irratti kan odeeffannoon kun naannoo qaqqabe. Anillee naannoo sa'aatii 4tti waajjira irraa bahee biilaadhaa bahee achi gahee. Akkasumas intaletti taanaan konkolaataan laga seenuu isaa dura 3 gaggalagalee? Al 3 garagalee ofirra dura akka karaarraa bahee asfaaltii irraa baheen tokko kufe. Isa booddee mukatti hirkate muka sanarraa ka'ee ammas 2 garagalee kireeniidhaan irraa kaasnee bee namootarraa reeffa namootarraa keessa isaatti hafee kireeniidhaan kaasnee dhala namaa bifa jibbisiisaa ta'een waan du'aniif kireenii waamne kireeniidhaan irraa kaasnee boleessa. Kana duras balaan akkasii dhaqqabee tureemi toora sana? Baaxaam waan irra deddeebiidhaan waggaatti al tokko iyyuu ta'a bakka kanaaf miidiyaatiin waan natti hin tolleen malee iddoon sun iddoo biraatu caccabaadha malee karaan isaallee inni kun nagaadha. Kun bakka si dhiba yeroo kana duras waggaa kana balaan akkasii iddoo sanatti ga'eera danda'u mangaa abidditti ka'uutti. Amma sababi maali? Akka ajajaa poolisiitti? Akka poolisiitti investigeessu wanti goone naannoo sanarraa ammatti fireeniin mucucaachuusaa argineerra. Iddoo dheeraa asfaaltiirra firikshinii rigiinsi ture qabuudhaaf konkolaataa sana dhaabuudhaaf wanti inni godhe jira qabamuufii hin dandeenye. Kanaaf sababii konkolaataan dulloomu isaati akkan dubbii keessan irraa hubadhetti. Dulloomees inni nagaanii hin garagala waan ta'eef sababa fireeniin dideen jettee yoo naa qabatte natti tola. Gorsa akkamii kennitu fakkeenyaaf konkolaachistootaaf namoonni amma akkuma isin jettanii ganama ka'anii bakka dhaqan sana beellamatanii bahu konkolaachistoonni maal gochuu qabu dhimma kanarratti? Konkolaataa aannan oofa amala konkolaataa beekaa. Konkolaataan ganama gaafa kaatu imaltoota geejjibsiisuun dura konkolaataan koo kun karaa dheeraa deemee hin galaa ho'iinsa hin dandamataa karaan biyya keenya akkuma beektu baddaa bahiitu baay'ata. Imalaa kana imalaa nama
baratee iddoo biraa hojiif deemu hojjettoonni mootummaa keessa jiru gaazexeessaan keessa jira namoota kana karaatti hambisuun dadhabina ogeessota konkolaachistotaati. Maaliif ganama yeroo fuudhee bahu fireeniin konkolaataa kana hin qabamoo hin qabu jedhee otoo fuudhee bahee namni kun bakkee irratti na fuudhee an akka kootti miira nama taatee waan dhalatte qofaaf anis boor kanan na eeggataa jettee miira gaarii keessa hin jiru. Obbolaan lamaan Boorana Ba'aa Negelle irraa dallaalaan Xaaliyaanis hin geessinaa jedhee biyyaa baase Liibiyaatti gurguramanii hanga dhiigni irra coputti dhaanamaa fi asiidiin itti naqamuun dararamaa jiru. Wanbadeen isaan ogguran kalee keessaa baasnee gurgurraa jechuudhaan maatii doorsaa jiru. Liibiyaatti godaantota akka shaqaxaatti gurguruun yeroo dhiyoodhaanas baratamaa ta'eera. Obbolaa lamaan Liibiyaatti ogguraman gadhiisuudhaaf birrii miliyoona 3.6 maatiin akka kaffalan gaafatamu wasiilli dargaggoota kanaa obbo Nageessaa Miidhagduu BBC'tti himan akeekachiisa. Qabiyyeen oduu kanaa qalbii keessan jeequu mala. Jara kana akka isaan ba'anii dhaqanii hin beeknu nuti. Baatii sadiin dura nu bilbilanii ijoollee akkana bakka akkanaa keessa jirti jedhanii nu himan. Tole. Sobanii jennee callisaa turre. Eegasii dhaanichaan ulee kamaal godhan viidiyoo akkanaa telegiraamaan nutti erganii wanna asiitii katti naqanii jiran nutti erganii sagalgaloo jedhan sun hulleellee ka tumanuu ka caccabsan godhan kana nutti erganii. Asiitii qaama dhiiraatti naqanii jiranii. Yoomi kan isaan akkasitti rakkoo keessa galuu isaanii bartan? Viidiyoo kana kana arganii amma bulii 15 bullee jiru. Barattoota hulleen kutaa 8 barata haatira waa darjirti waa dara barata galgaloon ammoo kutaa 9 barata nageelle barata. Tole akkamitti biyyaa badanii maaltu ture yeroo sana? Akkaataa isaan ittiin badanii hin beeknu nuti abbaan xiqqoo mataan fayyaa miti. An obboleessa abbaatitti haati waa darjirtu akka inni nageelle jiru hin beeku. Inni garuu nageelle illee hin jiru maatii haadhaan as bira hin jiru gara biraatti jedhaniif mootiin lafa shaqii wayii seentee jirti ijoolleen fincilanii callisaa turan. Tole. Ergasii eegi baatii turreen booda ijoollee keessan bakka akkanaatti jedhanii telegiraamaan natti ergan sagalee wayii. Tole. Riipoortii godhameessi sagalee wayii naa ergaa turanii abbaa xiqqaan bakka akkanaa keessa jiraa jedhee natti hima. Maaltu sin geessee jedhiin dallaalaan sobee akkana nuun jedhee biyya Ameerikaa deemtanii Xaaliyaan deemtanii Jarman deemtanii nuun jedhanii nuun deemanii akkasitti ammas jirraa nu dhaananii nu tumanii birrii miliyoona tokkoof 1,800 nama tokkoof. Namni harkaa qabu nama. Kun namichi afaan Arabaa qofa beekaa nuti dubbachuun hin dandeenyu afaan Arabaa qofa nutti haasaa. Tole. Nama turjumaana barbaadannee dubbannuun ammaatii keessan barbaadee sinirraan fuunee dallaalan natti fidee ani bitadhee nuun jedha. Daldalaalitii baasee abbaa fedhetti gurgurachuu danda'a. Beekanuu baasiftaa yoo feetan baasatti naannoo jechaa jira. Maallaqa sana hin ergitan moo akkam gootan maalirra jirtu mee sanatti himaa? Maallaqa ka ergines jira. Akkaawuntii wayii nu kennan maallaqa 400,000 ka hullee san 400,000 fi 75,000 erginee jira haga ammaatti. Tole. Dallaala san kan nuti erginees harka biraatti deebisee gurgurate ammallee. Gaafas nu bilbilu sun bilbila isaa cufatee jira. Nama biraatti ammallee deebisee nu bilbilaa jira. Maallaqa san ganaa walirraa funaannee namarra deemnee barbaadannee kafalaa birrii san namni har'a 500 si gaafate yoo har'a nuti 200 erginee birrii san qofa fudhatanii nama biraatti gurguratan. Ka biraatti nu gaafatan ammallee dabarsee. Maatii lamaatii birrii miliyoona 3,600 nu gaafatan jira. Maatiin sun waan tokko qabu. Rakkoo kanarra jirra ummati Oromoo ummati Itoophiyaa maraa kan birmatu barbaanna. Uffata mataa kiyyaatti matoorii takkatti qabaa matoorii takkatti qabdi. Dhiireeti madaan dubbachuu hin danda'u. Boyni waaqni sinaa jabeessu. Sagalee nuufaa ittiin barbaadu. Kanaan dura namoonni haala akkasiitiin seeraan ala dallaalaadhaan biyyaa ba'an naannoo keessan jiru. Hin jiran ijoolleen nageenya irraa fuudhanii akkasitti akkanuma maallaquma nyaatanii waggaa 2 waggaa 3 fixanii akkasumaan gadhiisan. Garuu yeroo saniif miidhaan akkana jiru kun ka qaamarratti geessanu ka maal godhanu kun hin jiru. Amma garuu wanni ammaan tana deemaa jira waan ilmi namaa kana jedhee danda'ee hin Liibiyaa keessatti kanaan dura lammiileen biyyoota Afrikaa danuun akka meeshaatti gurguramaati kan isaan turani. Gaafa kana dhageessan maatiin maal jedhan? Galgaloon sun Tole. Siyaasii torbaffaa ba'aa qabsiisutti yeroo seenan yeroo maxximanii lafa dhoofte achi fuunee innaa hospitaala geessanii akkasiin hin duune jedhanii opereeshinii nama illee sun irraa baasan ji'a torbaffaa fi gammaadha. Haati maatii sanii kaama mucaasii ka asiitti naqan sun yeruma waan sun argisiisanii lafa dhoofte hin fuudhanii ji'a torbaffaa ba'aa qabdi
hospitaala geessanii akka lubbuun isin baanee opereeshinii irraa baata. Rakkoo akkanaa keessa jira. Magaalaa keessa baaneetiyyuu amma dalagatu wallahi nutti ulfaate deemnee waa kadhachuullee nutti ulfaate maaliif jennaan birrii amma nurraa fuudhanu nigdubaan baankiidhaan galchaa jirra mootummaan waan kana arguu dhabus ani na galuudde. Lakkoofsa baankii biyya keessaa nuu kenne daqiiqaa 30 eegaa nuun jedhanii nuu kennanii yeroo ati galchiteen booda daqiiqaa 10 booda birriin sun hin jirtu achirra. Warri isaan ugguran lammiilee biyya keessaa ta'u jettanii shakkitu. Dallaalaan haga silaa biyya ijoolleetti geessan jedhanii sobanii ijoollee namaa fuudhan kana haga mana keenyaatti jira. Eenyu jennee hin beeknu malee. Poolisiin maqaa namoota kanaa akka adda baasu gabaastaniittu. Hin gabaasu. Poolisiin gabaasuu dinneeti. Tole. Poolisiin rakkoo biyya keessaa baheeti biyya hambaa keessa jiru. Furmaata nuu kenniti jenneeti waan hin ilaaliniif. Nama kana fuudhee achi geesse nuti hin beeknu. Ijoolleen nutti himtu. Ijoolleen achi rakkoo keessa waan jiranuuf akkamitti achi hin geesse jennee yoo nu gaafanne turjumaan abbira jira. Nama san gidee nuun dubbisanu jechuudha. Lubbuu siitiif sodaanne nuti. Xaaliyaan magaalaa Miilaanoo kan jiraatu dhalataan Oromoo Abdurrahman Abdulqaadir haala dargaggoonni kun keessa jiran hordofaa jira. Akka inni jedhutti dargaggoonni kun Liibiyaa magaalaa Beenwaalid jedhamtu keessatti danqaman. Abdurrahman dhaabbata dhimma baqattootaa Liibiyaatti hidhata qabu wajjiniin hojjetaa akka jiru dubbata. Bakka kanatti lammiilee Itoophiyaa fi lammiileen biyyoota baha Afrikaa biroo hedduun danqamanii akka jiran dubbata. Nan quba qabu waa'ee ijoollee Liibiyaa keessa jiranuu yeroo hundaayyuu magaazina tokko keessaa magaalaa Beenwaalid jedhamtu keessatti nama 700 jira. Kufuraa nama 500 magaazina biraa achuma ollaa waluma bira jechuudha nama 200 jira. Haalli isaan keessa jiran haala baay'ee nama yaaddessaa ulfaataadha. Guyyaa lama sadeen guyyaa irraan tan akkuma beekamu Oromiyaa keessatti godina garagaraatti fi iddoo garagaraatti yuunivarsiitiilee garagaraatti hiriirri mormii balaaleffannaa fannoodhaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu waraanni fannoodhaa kun akkuma duraan dhaadannoo abbootii keenya kan Minilik fi Kaasee Minilik irra deemnee haaromsine jechaa turan waggoota lamaas waggaa dabre waggaa baranaas uummata Oromoodhaa kanneen daangaa Booranaan karaa Shawaroobiitiin daangaa naannoo Amaaraatti wal daangeessan uummanni fannoodhaa erga ijaaramee asittutti uummata Oromoodhaatti achiin itti gabbobboodhaan yeroo garagaraatti loowwan isaa saamuudhaan uummata nagayaa jiru ajjeesuudhaan sababa bal'ifannaa jiruun daangaa seenanii uummata Oromoodhaa garagaraa ajjeesaa jiru. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana inni kan torbee dabre keessa akkuma agartan miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti kan deemaa jiru mucaa xiqqashaa badii takka malee qabanii magaalaa keessa qabanii gaalaanoo hojii gaalaanoo jechaa ableedhaan mormarraa muran gadhiifame. Isa kana malees iddoolee garaagaraa keessatti godina Shawaroobii keessatti aanaa salaalee kana keessatti illee bara waggaa dabrillee hanga gartee manguddoo nama guddaa waggaa 67 laga akkuma dheetetti ajjeesanii duutuu siidhaa hunda awwaaluu uummata dhoorkaa turan. Akkuma yeroo ammaan tana BBC'n afaan Oromoodhaa uummaticha achi jiru kan haasofsiisee guyyaa irraan tanaatti namoota bara dabree ajjeesanii fannoon viidiyoo isaa nama du'aa isaa viidiyoo isaa gadhiisanii hoottaa fudhadhaadhaa kan nama keessanii yaani awwaaluu dhoorkanii nama guyyaa 3-4 reekkee eegee turee booda akkamitti awwaalle yaani manguddoo haratanii kadhannaa jirtu yaan awwaalan. Amma osoo deemuu uummanni salaaleedhaa fi iddoon Shawaroobii hawaasni fannoo waliin jiraachaa jiru keessatti hawaasni Oromoodhaa yeroo uummanni Oromoodhaa kan dubbatu mootummatti himatu mootummatti ayyaata galfatu akkana nu godhu jiranii kana godhaa jira yeroo mootummaan biyya bulchaa jiru Shimallisii fi Abiyyi Ahmedis ta'ee fannoodhaa fi yeroo ammaa kana keessatti isin uummata Oromoodhaa deeggartanii Oromoodhaa nyaatanii nyaachisanii waan jiruun yaada uummatichi geessuu fi waan uummanni dubbataa jiru hunda duratti hin qiyyatan. Kanaaf sababa kanaaf yeroo ammaan tana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kan godina kana keessatti aanaa Shawaa keessatti Shawaroobii achuma karaa Walloo keessatti fi iddoo garaagaraa keessatti Salaaleetti Booranatti karaa Wallagaa karaa Naqamtee keessatti gaggeeffamu guyyaadhaan uummatni Oromoodhaa gaggeeffamaa jira. Kana malees aanaa Salaalee keessatti haati
yeroo ammaan tana ummatichi hawaasni akka jirutti kana nama kuma sadii kan ta'u jiraachuu dadhabanii manarra gubanii as kan nyaata jechaan olfaa jechuudhaan loowwan isaa fuudhaa isaan saamaa waan jiraniif ummatichi akka ta'e itti jiraatee akka itti oolee bulu dhabuudhaan godaananii kunoo karaa bakka takkatti nama kuma sadii kan ta'an yookaan uffitaa yookaan hojjeesaa jechuudhaan kan ta'aa jiranidha. Kanaaf yeroo ammaa tana keessatti qabsoon uummanni Oromoo kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan jiru hundi Oromiyaa jiru hundi dammayixanii sabni jaarmeen qabne yeroo hundaa'u uumamaa waan ta'eef akka Oromootti wal cinaa dhaabbannee yeroo addiinarraa dhuftu ofirraa haa dhorkinu siin jedha.